أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا تفسير قرآن سورة أعراف آية تربة في لما راهنغا تربة ديما جتشو يقول الله تبارك وتعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أكنج أما كلسا سينا واهي أنبيوتا أصول بنو سينا نبي الله لوط في أمة إسار رجيني ترجج أما ummata akkaan badii hojjetu warra liwaaxii hojjetu waan akkasiiti ummanni luuxiin keessatti ergame jechu. Kanaaf deebisaan isaaniidha isin ummata isaabaa bahaa ta'ee jedhee itti dubbataa ture jechuu nabiyyullaa Luut alayhi salaam. Kanaafi wamaa kaana jawaaba qawmihi wayta nabiyyullaa Luut alayhi salaam dacwaa itti godhu waa hin taane deebisaa orma isaa waan taane illaa an qaaluu jechuu malee waan taane deebisaa orma isaa ay ma ajaabuu luuxan luuxiif waa tokko hin awwaanne jechuu isa baasuutti yaadda'uu yoo ta'e malee illaa an qaaluu jechuu yoo ta'e malee akhrijuuhum min qaryatikum isaan baasaa min qaryatikum ganda keessanirraa akhrijuuhum wayta jedhu kana luuxii wajjin nama amanetu jira jechuu boodarraayyuu inni fiduuta nama isaa wajjin amane jechuu ganda keessanirraa innahum bar isaan unaasun orma yataxahharuun xaharratanu hoddudubbee dhiiraatii fi kan dubartiirraa gama duubaatiin dhufanee badii hojjechuurraa ummata xaharratanuu gandarraa baasaa jedhanis akka isaanitti aybeessuudhaaf jedhan silaa laakiin waan silaa hin aybeeffamneen aybeessan jechuu isaan biratti waan gaarii hamtuutti fakkaate jechuu subhaanallah gaafa rabbiin haqqi irraa nama dabse ija namaa baqse waan aybiin taa'initu aybii fakkaate amma silaa isaan akka yaada isaaniitti aybeessuuf laakiin aybeessuudhaaf waan aybiin taaneen aybeessan jechuu akkasitti gaa فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكم في أرضهم ساغرين مهانين ربي النبي الله لوط في إسان داو نقاد أنباسي دجي أمساني كيست أمة سنمو هلاك فأنجيناه جد ربين فأنجينا إسان جابافني لوطي في وأهله أهل إساء إلمان ساتي وأهله نسيقني ilmaan saati jechuu ilmaan saa sanuu ilmaan saa keessa illa imra'atahu haadha manaa isaa malee maaliifi nabiyyullaa luuxitti nam tokko namanne ilmaan saa qofa malee haati manaa isaallee ittiin amanne jechuu وامرأة لوط هذا منا لوطي ويتكفره ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ربي فكي قول سورة تحريم كيست ورين كفرا امرأة نوح وامرأة لوط هذا منا لوطي في كالنوح اللي ربي فكيني قول ورا كفرا للرا سبحان الله ماليف abbaan anbiyaa ta'uun abbaan manaa anbiyaa ta'uun haadha manaa hin fayyadu ilma hin fayyadu jechuudha.
abbaan damma nyaatiif ilma afaan hin mi'aahuun oromoon jettu sakkanaati jechuu makmaaksi illa imra'atahu haadha manaa isaa malee kaanat isiin ni taate min alghaabiriin warreen halaaka keessatti hafan irraa taate jechuu albaaqiina fil halaak halaaka keessatti warreen hafan irraa taate jechuu yookaahu min alghaabiriina jechuu warreen halaakamirraa taate jechuu halaakamirraa fassarurraa من الغابرين أي الباقين في الهلاك ورين هلاك كيستي حفيان الراتاتي آتمنا نبي الله لوط كربين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين nama achi keessa jiru hundaa ni baafne mu'mintoota irraa achi immoo gandattii sana keessaa mana tokkitti malee muslimtoota irraa hin agarre jedha. Manni sun eenyu? Mana Nabiyyullaa Luut alayhi salaatu wassalaam. Haati manaas illee itti naman. Amantaa ummata siirra jira. Kanaaf ummata badii hojjetu sanaaf karaa keessummeessitee ummata saniif karaa mijeessite jechuudha. Subhaanallah. Eeshi. Amma as keessatti وأمطرنا عليهم جركم بهانيغا وأمطرنا عليهم إسان الرتي نيروبسن مطرا روب إسان الرتي روبسن وأمطرنا عليهم إسان الرتي قد روبسن مطرا روب عذابادا حجارة من سجيل أغا سجيل الراتئ ربين قد التروبس جتشو وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أغا ربين أتي قد روبس جتشو ملتون اتي قدمتو أتي إبلون نوبت أكان كن إبلون نوبت جتشو داف ربين اتي قد بوس جتشو هارو مسامير قد روبس سبحان الله ربي مالف جنان هوا كان الراوانك أبوك أبا جتشو هارو ما اتي قد روبس amma dengedda akka hawaa jimmaa keessatti dhakaan bu'ee jedhan waan akkasii dhakaadhama qaba hayawaanuma asii ol qabu rabbiin waraana qaba wamaa yaalamu junuuda rabbika illaa hu waraana rabbii keetii isa malee hin beeku qaama wayitu hawaa kanarra jira amma warri saayinsii ji'arra baane jedhan ji'arra bahuu miti soba ji'arra bahuun eessarra bahan uumaa rabbii kan hawaadhuma kana yedduu jiru jira uumaadhummaan sanarra wahii bahane malee wanni ji'arra baanu hin jiru jiiniin ni seena dhaqee sigalee ni dhuma ni seena jiinii ni seena sigalee jiinii ni seena ammas ni xiqqaata ni guddatas yeroo ni xiqqaate akkas dhumee xiqqaatu sana eessarra jiraatan tokko yeroo ni seenu sana eessarra jiraatan jiinii ni seena nu biratti lammaffaa jiinii qaama ofirraa qabu biyya ofirraa qabu osoo hin taane nuura ifa anfooliyyuu namni bira jiraachuu hin danda'u ifa ji'aa bira jiraata namni haadaa buhtaanun aziim qaama wahii waa yedduu kana jiru wahii tolbaa jedhama yoo ta'e illee akkasuma malee inni goomsin كتابة فدا ما يكفي إذ تستغيثون ما يكفي جوا فدا ما يكفي ماشي وأمطرنا عليهم فانظر ميلا ليان كيف كان عاقبة المجرمين بودين مجرم توتا داجو متى جلتي أكنتي booddee warra jajalloodha akkuma kana xinnaatu ta'a jechuudha. Ummanni mujrimaa ummanni jallaan booddeensaa hinuma bada. Booddeen zaalimtootaadha hinuma bada. Booddeen zaalimtootaadha hinuma bada jechuudha. Amma ummanni warri liwaaxii dalagee haddii warra liwaaxii dalagee
رسول الله عليه الصلاة والسلام مال جدي أجي ساجد إمام أبو حنيفة وهي أمتك كان الراهورة مال جديني نمني للواتي بلغي dhagaadhaan akkuma uummata luutitti hojjetame dhagaadhaan ajjeefamaa jedhan. Gaakiin gariin mazhabni gariin immoo ulamaa irraa tiifamaa ta'uu tiifama bahuu baatu biqilee fuudhuu baatu akka zinaa osoo hin taane namni liwaaxii dalagee rajmii godhamee ajjeefamaa jechuudha. Akkasi. Faqtulul faacila wal mafcuula biikatti hojjetamee fi kan hojjetellee ajjeesaa jedhan. Isa kanatu irra gaariidha. Maaliif? Fakkeenyaaf akka imaamu Shaafi'ii fa'aa jecha isaa keessatti maal jedhe akkuma zinaatii namni liwaaxii hojjetu yoo tiifamaa ta'e fuudhee jiraatu ta'e dhagaadhaan rajjamamee ajjeefamaa yoo muhsin hin taane immoo dhibba ajjeefamaa jedhanii waan akkasiiti jechuudha. وإلى مدينة أكسمني إرجني جرى مدينة أخاهم أبو ليس ثاني شعيبا شعيبين إرجني خطيب الأنبياء جدا نبي الله شعيبين كن قرصا أنبيوتا جدا قال نجد يا قوم اعبدوا الله يا قصة ربي جبر ما لكم سنيف تاني من إله جبر ما غيره ربي ملك قد جاءتكم لغة سنة الأفتي بينة معجزان من ربكم ربي كيسن الراتي معجزان ربي كيسن الراتي وان نتين فيكون وقات أورد معجزان ربي كيسن براتي سنت أفيراجد فأوفوا الكيل سفر قوتا والميزان ميزان اللي قوتا ولا تبخسوا الناس المناماهن الرسنا وانما الرسنا أشياعهم كبين إساني ولا تفسدوا في الأرض دتي كيسموه هيائنا بعد إصلاحها إقرب بنسي تلتي كتابو سود الرسول توتر قودان ذلكم كنو سنجد ميزان سفري قوتوتو خير لكم مسنيف جالا إن كنتم مؤمنين يورقمان كربتي أمنتن تاتني أنا ربين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا خالوهم أو وزنوهم يخسرون لقى جهنم تجرى ور سفره الرسوف ور سفرة كان الرسان أكسما وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ورين إساني سفر وغوغا يوكاو ميزنا الرسان سنة لقى جهنم تتأي جدان ومن نبي الله شعيبي أمتا أكميتي سترقمي أمتا ميزان الرسو سفر الرسو أمتا أكنا كيسا إرقمي جتشو ما جدين ولا تقعدوا هنتائنا يوكا هنتهنا بكل صراط شوف كرار رأيو هنتائنا جدين مالي بسان كانتو جدن كم عباس دبتتي أمتا كانتو أمة نبي الله شعيب كانت ولا تقعدوا بكل صراط والنجد أمو في كرارة كرا غرا شعيب تنما جيسو ترتا أني با نما كرسنا دفو بايلما تقولني اتكا كتنججو إسا ديبسن يبلو كجيبادا غرا سان ديمين غرا كجيبادا شعيبين كجيبادا غرا سان ديمين جراني كنتان كنام مال جدين ولا تقعدوا هنتائنا بكل صراط شوف كرار رايو هنتائنا توعدون أجيسو داف نما بايلما كنغوتن أجيسو داف يوكاهو توعدون كان بايلما نما غوتن أجيسو داف كان نما صدا جفتن حالة تاتن يوكاهو وتصدون عن سبيل الله كرا ربي را كنما دجافتن حالة تاتن من آمن به نما كرا ربي أمن وتبغونها كرا ربي را نما دجاسو كانت تمو ني يادن عوجا وتبغونها كرا ربي كان إسن لكوفتن عوجا جل إنت لكوفتن واذكروا مي يادن إذ كنتم قليلا
ويتنمت القوتاتا أكسم هريت القوة بين يعني اللي تقوتاتا فكثركم ربين إسين هدو ميسي يرو متقو كيسا إسين هدو ميسي لله فوتاتا تكينيا كيسانين جبينيا تاتا لكوسا كيسانينيس هدو تاتا نعم ربي لا 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 وانظروا لا لا كيف كان أكتتات عاقبة المفسدين عاقبة ورّا بدي هجتورا أمة سندرا الراتات وان إسانيت قبة عذاب الراجيل جرّا ما سيارة رسول توتا كجيب سودان إسين زكا هنا وإن كان طائفة منكم يوتات اللي قرين إسين الراتات آمنوا كان آمنا بالذي أرسلت به وان التين إرقمي كانت وطائفة هالا قرين مو لم يؤمنوا kan namni yoo tahan fasbiruu oossaa حتى يحكم الله بيننا hanga